Ashama harkefuni ودفتني آليا أورو يوتيوب channel جرجلة ترجمتن بكم جرتنتي نجينكو إسين حاجة وسنزجتا إلمان رمو بكم جرتنتي كان لاف كان كيسا إلمان رمو كل كنتاتن نجينكو إسين حاجة وسنزجتا كانت السودان وللوي كبدي يا تجرا وللو كل artistoota Oromoo qaqqaalii tan waan ajaa'ibaa yeroo ammaa kana hojjetan irraa waan takka dubbachuu barbaada. Artistii Oromoo warra biyya gannee warra lammiif yaadu dhugaan keessa yoomuu ufafoo haadii warra biyyaaf yaadu. Artistii Oromoo rasaasaaf dhukaasaa seenaa keessan himee kam dhiisee kan kaasaa. Artistii Oromoo warra dhugaaf dhaabbatu seenaan hacee hundee keessaa wal qabatu. Artistii Oromoo kan dhugaarraan dabne bakka bu'aa hacee galaana gaaromsaa bakka bu'aa hacee keekiyaa badhaadhaa. Bakka bu'aa hacee nama baay'ee jira kan akka Geetahuun qaqqaaliiwwan Oromoo warra saban gannee dhiirran onnee guutuu bagas bagarre. Ammas eegaa jirra artistii qaqqaalii warra dhugaaf dhaabbatu warra onneen aariin. Yoomuu sin dagatu qeerransa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa an Oromoof qaalii jetteetiin dubbatte kana lammiin kee onnee keessaan badu yoomuu ol ka'ee ija foon dhaabbatu. Artistii Oromoo bebbeekamtuu haqaa tartiibaan as bahaaraa sabni sabna gahee waa hundaan dammaqaa maandiisa qabsootii kaayuu keessan jabaa maandiisa qabsootii kaayuu keessan jabaa akeektuu waa hundaa fakkeessaa dhugaanii artistiiwwan Oromoo qaqqaaliiwwan haqaati warra dhugaa irraa achin dabne takka warra dhugaa irraa achin dabne takka yoomuu siidaan keessanii onnee sabaa keessaa biriidhaaf jettanii kaayuu keessanii gurgurina dhugaadhaaf dubbadhaa fakkeenya fudhadhaa Hacaaluu Hundeessaa kan dhugaa irraa hin dabne goota galma barkumee seenaa isaa yoo laakka'ee waadhume. Duubattiin deebinaa warri dhugaaf kaatu artistoota keessaa jira gadhee waadaa lammii nyaatu. Kaaree dhibba lama dhugaa lammii awwaalu. Kaaree dhibba lama dhugaa lammii awwaalu. Warra dhugaaf dhaabbatee seenaan kan kee guddaa eenyuusin madaalu. Keekiyaa badhaadhaa goota Oromoodhaa galaanaa gaaromsaa goota Oromoodhaa. Itti qaata qarii leenca Oromoodhaa Oromoo si eegaa ati saban gantu waan gaarii si eegaa daftee nutti dhuftu ati leenca keenya qaaliiwwan Oromoo nama hedduu jira kan bu'aa faayidaaf lammii isaan ganne qaaliiwwan Oromoo bakka bu'aa haqaa gootawwan Oromoo. Artistii qaqqaalii Oromtoota keessaa gootummaa isaanii Hacaaluu Hundeessaa gootummaan isaanii sanyii wawwaaqoo guutu. Artistii Oromoo warra saban gannee sanyiiwwan Bakar Waaree sanyii waaqoo guutu. Namni saban gannee onneen isaa guutu. Sanyii Haajam Saaddoo sanyii Aloo Cirrii sanyii Umar Abba Karaa tokkocha Amba Mara
kaayoo haqaa irra dhaabbannaan eentu sin dabara qaaliiwwan Oromoo sanyii jawween guddise gootummaa keessanii mee maalumaan himaa jechannaa hanqata waan takke dubbettanii garaan koo gammada seenaan keessan gaariin barraa'eetiin taa'aa warra lammiin ganne akka eebbisaa addunyaa goota Oromoodha hanga har'aatitti seenaa isaan daganne kan akka daadhii galaanii kan akka Hacee Hundee warra dhugaa irra dhaabbatee naqanyaan nurraa gubde seenaa goota Oromoo tartiibaan barreessa seenaadhaaf ol kaayaa kitaabaan barreessa warra dhugaa gootaa ol ka'ee dubbestu waa hundaan barreesse onnee gootowwanii sanyii Nadhii Gammadaa aartistii Oromoo kana qaar dhaabbatu lammiin isaa hunduu faanuma gammada.